Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota Ididiyaa YouTube biyya keessaa akkasuma biyya alaa teessanii karaa gola Ididiyaa YouTubeidhaa kanneen daawwattan bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu isiniin jechaa har'a ergaa gabaabduu tokko qabadheetan gara keessanitti dhufeetan jira. Hanga xumuraatti akka dhaggeeffattan gamanumaan kabajaanan isin gaafadha. Egaa akkuma beekamu dhimmi keenya inni olaanaa inni guddaanii dhimma tajaajila mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootiin wantoota wal qabatan irratti egaa yeroo garaa garaa sooshaal miidiyaa itti fayyadamuun akka dabarsaatti jiru isinillee qubanii qabdu. Kanneen karaa toora Feesbuukii akkasumallee karaa YouTubii suur-sagaleedhaatiin Ididiyaa YouTubii irraatiin egaa dhimma tajaajila afaan Oromootiin kan wal qabatu yookaanis immoo dhimma mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoodhaatiin wantoota wal qabatan barumsa wantoota ta'an irratti egaa wantoota garaa garaa akka isiniif dabarsaatiin ture. Baay'een keessan ni beektu tarii nama haaraa reef gara gola Ididiyaa YouTubeetti dhufe irraati kan hafe jechaadha. Egaa warroonni Ididiyaa YouTubeedhaatiif miseensa warroonni taatan yookiin maatii taatanii kanneen jirtan viidiyoo yookiin suur-sagalee sirraatiin daawwattan laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniitiif akka qooddattan yookiin immoo sheer akka gootan kabajaanan isin gaafadha. Akkasuma immoo gola kanaatiif haarawaa kanneen taatan sabiskiraayib gochuudhaatiin yookiin hiriyoonfachuudhaan gola Ididiyaa YouTubeetti akka dabalamtan kabajaan isinin gaafadha. Egaa hordoftoota kiyya biyya keessaaf akkasuma biyya alaa teessanii kanneen daawwataatti jirtan har'a ergaan ani qabu keessumattuu immoo ootuudhaan wal qabate yookiin immoo Oromoo Ortodoksiidhaan waan wal qabatu ergaa wayii dhaamuun barbaada. Ootuu yookiin immoo Oromoo Ortodoksii maal akka inni ta'e guyyaa biraa walitti deebina. Haa ta'uutii yeroo baay'ee dhimma abboota keenyaa haarawwan muudaman yookaan abbootii muudama haaraa Oromiyaa akkasuma sabaaf sablammoota garaa garaa irraatii muudama phaaphaasummaadhaa isaaniif kenname yookiin muudamanii isaanii wal qabatee egaa yeroo garaa garaa irratti egaa qabsoon garaa garaa akka inni ta'aatiin ture baay'een keessanillee qubanii qabdu. Fincilli bakkoota garaa garaatti akka inni taasifamaa ture ni beektu. Haa ta'uutii fincila kana wajjiniin wanta wal qabatu egaa kaayyoon keenya dhibba galma ga'uudhaatii baatu wantoonni milkoofne wantoonni baay'een isaanii ni jiru. Haa ta'uutii milkaa'ina xumuraarra akka nuti hin geenyedhaatiif wantoonni nu daangessanii wantoonni garaa garaa wanti hedduun isaanii ni jiru. Isaan kana keessaati inni tokko akkuma kanaan dur jaarrota darban akka mana kiristaanaa keenyaattis ta'e akkuma immoo jireenya addunyaawwaatti yookiin akka polotikaa biyya lafaatti jechaadha. Wanti sabni keenya akka inni hin bilisoomneedhaaf wanti isa taasise keessaati inni tokkoof inni olaanaan warroota nu fakkaachuudhaan diina keenyaaf nu gidduu warroota deddeebi'an yookiin warroota hojjetan yookaan immoo tapha akkuma haaraa warroota taphatan jechaadha. Ammas abbootii keenya Sinoodosii Oromiyaa haarawaa muudamaniif akkasuma immoo Sinoodosii jalqaba turan gidduu deddeebi'uudhaatiin dubbii kan olii gadi geessan marii abbootiin keenya mari'atan asii fuudhanii achi geessuudhaatiin wantoota achi jiru immoo as fiduudhaatiin dhimmi keenya akka galma hin geenyedhaaf namoonni fashaleessan namoonni muraasni ni jiru. Isa kan akka beektan hin barbaada. Haa ta'uutii immoo ammas haga ammaa kanatti namoonni kun abbootii fakkaachuu yookiin waan isaan deeggaran fakkaatanii waan isaan jaallatan fakkaatanii isaan biratti argamuudhaatiin garuu hojiin isaanii kaayyoon isaanii akka galma hin geenyedhaatiif namoonni hojjetan
namoonni tokko ni jiru. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een isaanii namoota kana hin beekan. Eenyu akka ta'an maal akka hojjetan kan hin beekne ni jiru. So wanta dubbachuu barbaade dhiyeenya kana agartaniittuu sooshaal miidiyaa keessattuu karaa toora feesbuukiitiin abbootiin keenya guyyaa gaafa 25 yookiin bultii gaafa 25 hiriirri guutummaa Oromiyaa keessatti ni ta'a jechuudhaan peejiiwwan sobaa yookiin dharaa tokko yaadota garaagaraa yeroo inni maxxansu agarreetiin jirra. Isinis ni beektu tarii namoonni maxxansitanis jiraachuudha maaltu jedhee yaada. Haa ta'uutii malee wanti kun peejii isaanii guddifachuudhaaf foloowarsii hedduu akka isaaniif uumuudhaatiif wanta isaan hojjetanidha. Suuraa abbootaatti fayyadamuudhaan yookaan maqaa abbootaa dha'uudhaatiin jechootni isaan dubbatan jechaadha. So kanaatiif ijoolleen keenya fedhii hin taane keessa akka hin galle isiniin jechuu barbaada. Keessumattiyyuu guutummaa Oromiyaa keessatti hiriirri akka ta'u beekamaadha. Ni ta'a. Yoom ta'a akkamitti ta'a kan jedhu immoo mariidhaan ta'a malee namni tokko waan maxxansee miti yookaan waanan dubbadheef toora feesbuukii yaallatti waanan maxxanseedhaaf wanti ta'u hin jiru. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een wanta kana yeroo isin maxxansitan argeetan jira. Namoonni muraasni yeroo maxxansan argeetan jira. Kun immoo dubbiin keenya soba akka inni ta'u wanti nuti bor dubbannullee akka inni amanamummaa hin godhanneetiif kan nama saaxiludha jechaadha. So kanaaf ijoolleen keenya waan kanarraatii akka of qusattan gamanumaan kabajaan isin gaafadha. Namoonni dhimma dubbii garaagaraa abbootaa wajjin wal qabatu callisanii maxxansan namoonni dhuunfaa inumaayyuu hiriirri kun waan nama ajaa'ibu abbootiin humti hin dhageenye illee ni jiru. Abbootiin deeggarsa isaaniitiif sabni kun hiriira ba'uuf kun utuu hin dhaga'in utuu hin beekin akkamittiin hiriirri ba'a? Hiriirri akka salphaatti miti kan ba'amu. Marii barbaachisa. Malee callifamee namni mandara tokko yookiin naannoo tokko yaada tokko kanneen qaban wanta kanarratti bahanii akka barbaadan hiriirri ba'amu tokko illee jiru. Eeyyamatu jira. Bulchiinsaa wajjiniin dhimma nageenyaa wajjiniin mariin taasifamee yookiin ayyamni gaafatameeti hiriirri ba'amuu kan danda'u malee callifamee miti. Kanaafiyyuu namoonni tokko abbootii maqaa dhaachuudhaatiin warroonni daldalan jiru. Maaliin daldalu? Tokko peejii qabaniin kanneen daldalan jiru. Peejii dhuunfaa isaaniitiin kanneen daldalan ni jiru. Inumaayyuu immoo toorri peejii garaagaraa ni jiru. Kanneen abbootii fakkaatanii sobanii ittiin daldalanii maqaa abbootiitiin kanneen kumaara taphachuu barbaadan ni jiru. Gara fuulduraatti peejota kana kan isin beeksisnu ta'a. Haa ta'uyyuu maleessa amma callistanii wanta biraa keessa jechoota miira waan biraa keessa akka hin galle jechuun barbaada. Gamanumaan namni hundumtuu abbootii keenya Sinoodosii Oromiyaa yookiin muudama Sinoodosii Oromiyaatiif sabaaf sablammootaa muudama abbootii haarawaa hundumtuu ni deeggara jettanii hin amanina. Namoonni tokko ittiin daldaluudhaatiif kumaara ittiin nyaachuudhaatiif kanneen suura abbootaa maxxansan ni jiru. Maqaa abbootiitiin guyyaadhaa gara guyyaatti kanneen maxxansan ni jiru. Kanaaf isin hordoftoonni kiyya biyya keessaa biyya alaa teessanii kan sagalee kana dhagaattee jirtan waan kana akka hubattaniifan gara keessanitti guyyaa irraa dhufe jechaadha. Guyyaa kan biraa dhimmoota abbootaa wajjiniin wal qabates ta'e dhimma mana kiristaanaa keenya akkasuma tajaajila Oromoo Ortodoksiitiin wal qabatu yookiin dhimmoota waqtaa'uu ta'an qabadheetan gara keessanitti dhufa. Har'aaf garuu asuma irratti naa ga'u. Aga yoonaatti waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee